Shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenyaa kabajniif jaalalli keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa gojjechaa oduu kan isinitti mu'ammar sabaati. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti biltiginnaan ilmaan namaa hidhuu itti fuftee jirti. Guyyaa har'aa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti ilma Oromoo maqaan isaa Sultaan Hussein jedhamu badii tokko malee qabanii mana hidhaa geessanii akka waan yakka dalagetti mana isaa sakatta'anii meeshaa fi qabeenya isaa jalaa saamanii isa hidhatti darbanii jiru. Sultaan Hussein barsiisaa yoo ta'u nama godinatti keessatti dhaloota qubee fi saayinsii wal barsiisaa jiruudha malee siyaasa kam keessaa kan harka qabu miti jedhan. Akka yakkamaatti manni isaa sakatta'amee saamamuun isaaf hin malu ture jedhu maddi keenya gabaasa kana nuuf laate. Oduu keenya birootiin mootummaan Itoophiyaa juntaa injifadhee naannoo Affaar keessaa baase jechuun ilmaan namaa hedduu dogongorsiisaa akka jiru mirkaneeffannee jirra. Loltuun Tigraay kan TDF jedhamu tibbana naannoo Affaar keessaa xiqqoo of duuba deebihee jennaan mootummaan Abiyyi Ahmad Alii juntaa injifanne jechuun ilmaan namaa sobee hedduu dogongorsiisaa jira. Akka warri TDF jedhutti Affaar warra ergee osoo jiruu warra ergama baatee fiigu waliin wal haaduun hin barbaachisu jechuun humna ishee gara naannoo Amaaraatti deebistee jirti. Yeroo ammaa kana naannoo Amaaraa waccisiisaa jirti. Oduu keenya birootiin waraanni bilisummaa Oromoo Waboon Shaggar keessatti loltoota biltiginnaa irratti lola irra akka jiru gabaasi nu gahee jira. Waboon kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti humna diinaa maqaa leenjii gaachana sirnaa jedhu fudhattee Oromiyaa keessa sossoohu hedduu du'aan adabee kaan harkaan booji'aatiin jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gargaarsi lammiilee nagaa naannoo Tigraay keessa jiraataniif godhamu akka si'aatuu fi fooyya'uu qaamoleen hundinuu waan irraa eegamu akka godhan gaafatee jira. Koomishinichi ibsa akka lakkoofsa Habashaatti fulbaana 1/2014 baase keessatti naannoo Tigraayitti hanqinni midhaan nyaataa fi meeshaalee biroo akkaan dabaluu fi qaala'insi jireenyaa yaaddessaa ta'uu ibsee jira. Dabalataan dhiyeessin boba'aa fi tajaajilli geejjibaa hanqina waan qabuuf jiraattonni bakka bakkatti sossoo'uun waan jireenyaaf isaan barbaachisu argachuuf rakkataa akka jiran adda baasuu ibsee jira. Jaarmiyaan kun bakkawwan muraasatti ibsaan darbee akka jiruu fi rakkoon intarneetii jiraatus tajaajilli baankii bakka muraasatti ajaja qondaalota mootummaan kennamaa jiraachuus eeree jira. Waraanni naannoo Tigraay kutaalee biyyattii birootti babal'achuun miidhaa lammiileerraan kan ga'e ta'us haalli naannoo Tigraay keessa jiru garuu akkaan nama yaaddessa jedha gabaasi kuni. Kibba Oromiyaa Boorana magaalaa Yaabballootti dargaggoo Liibaan Taarii Liibaan yookaan Liibaan Taarii Guyyoo Sakahaatoo waraanni mootummaa Itoophiyaa tumee caccabsuun yeroo ammaa du'aaf jireenya gidduutti argama. Namni Liibaan akkana godhe poolisii Siisaay jedhamu kan itti gaafatamaa humna addaa Oromiyaa magaalaa Yaabballooti. Magaalaa Yaabballootti yeroo darbe barataan yuunivarsiitii Gondar Diiqaa Dabbasoo dhaddacha harkumaa poolisii tanaatti du'uun ni yaadatama. Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee keessatti lola qote bultoota Oromoo fi tikfattoota Affaar gidduutti taheen ilmaan Oromoo irraa lubbuun namoota 5 battalumatti kan baate yoo ta'u namoonni baay'eenis madaawanii jiru. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun biyya keessaa kan hangammaatti daawwattaniidha.